uummataa lakkoofsaan bajaajii dhiyaatan sababa hanqina boba'aatii fi hojii dhaabuu fi jedhan gabaasa gaazexaan biyya keessaa Disfortune jedhamu qabatee baheen dabaluu gatii boba'aa hordofee konkolaattonni bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti tajaajila geejjiba uummataa kennaa turan hojii dhaabuun hanqina geejjibaa cimaa uumuu mala jedhamee jira. Waldaa 13 jalatti gurmaa'uun tajaajila kennaa kan turan awutoobusoonni kun dabaluu boba'aatiin cinatti mootummaan kaffaltii yeroon kaffaluu dhiisuu fi tajaajilli suphaa jiraachuu dhabuu akka komiitti kaasuuf guyyoo waariyoo dhimma kanarratti waan qopheesse qaba. Itoophiyaa konkolaataan uummata lakkoofsaan dhibbigaa sababa hanqina boba'aatiif beenzila hojii dhaabuuf jedhan gabaasa gaazexaan biyya keessa barreesse Addis Fortune jedhamu qabatee gadiin baheen konkolaattonni bulchiinsa magaalattii waliigaltee mallatteessuun hojjechaa turan kun rakkoo himatanii imala keenya addaan kutuuf dirqamne jechuu isaanii gaazexaan kun fiixee oduu torban kana godhachuun gadiin bahee jira. Daballi gatii boba'aa addunyaa irratti uumam sababeeffachuun taariif makiina tajaajila geejjiba uummata qaxxaamuru biyyattii irra fooyya'insa taasise ministeerri geejjibaaf loojistiikii Itoophiyaa daandii asfaaltii irraatiin daballiin kiiloomeetira tokkoon saantiim 0.039 taasifamuuf kiiloomeetiraan birrii 0.493 haa turu taariif haarawaan 0.532 jijjiiramu daandii cirrachaatiin ammoo kiiloomeetira tokkoon birrii 0.548 haa turu gar 0.596 guddachuu jidaba kan keessatti hojjetu gama kaaniin konkolaattota sadarkaa lammaffaaf daandii asfaaltii irraatiin kiiloomeetiraan 0.457 haa turu gar 0.496 guddachaa dhufu kiiloomeetiraan 0.525 haa turu gar 0.554 guddachuu miidiyaatti sirreeffam taarifa kanaan duub imalaan tokko kiiloomeetira dhibbaatiin konkolaataa sadarkaa tokkoffaa daandii asfaaltiitiin birrii 49.29 kaffalaa haa turu birrii 53.16 kaffaluu murteessanii turan. The ministry statement reads that 1 liter of diesel was similarly hiked from 28.98 Ethiopian birr. Daballi gatii taarifa kan hordofe bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliigaltee mallatteesse waggoottan lamaan darbaniif hojii akka turan baasonni uummata 560 ta'an waldoota 13 jala galmaa'an waliigaltee kan diiguun tajaajila dhaabuu isaanii odeeffama. Enterprise tajaajila geejjiba uummata shaggar jala galmaa'u biiroo geejjiba magaalaa Finfinnee jalatti hoogganamuun isaanii kan dubbatan konkolaattota kunneen qar torbaan guyyaa 6 uummata deddeebisaa turan jedhu barcuma teessuma 45 qabu jiddugala magaalaa irraa boqota magaalittii daandiiwwan 93 wal dhuunfachuun hojjechaa turan. Konkolaattota kunneen kan qofa ladoon taane ji'ebla kadabra kan keessallee baasiif waliigaltee wal qabate hojii dhaabanii turan jedhu harkifachuu mirkaneessa baajataatii wal qabate kaffaltiin turu miidiyaa akka daayirektarri koominikeeshinii biiroo geejjiba akka jedhu eegee sirreeffamee tolfame qarshii miiliyoona 160 konkolaattota kanaaf kaffalamu dubbata. Kanaan booda immoo agji sadaas dhufuu waliigalteen haarawii mallattaa'uus hojii dhaabuun konkolaattota kanaa biyyatti irra yaaddoo taatee jirti jedhu. Konkolaattonni kun daballi gatii boba'aa kan callaan ladoon taane kaffaltii haaromsa yookaan meentenansii hin qabne jechuun kooma. Duree waldaa baasota tajaajila kennan kana garuu kaffaltii haaromsaatiif baasiin konkolaachisaa kenna doon taane habba qabeen konkolaattotaati jedhu. Wamtaatiif magaalaa Finfinnee keessatti tajaajila uummata kennuun kan beekaman baasonni kun jechuun lakkoofsaan 560 dhiyaatan hojii dhaabuun jiraattota magaalaa Finfinnee kan rakkoo geejjibaatiin qooduu danda'a jedhan. Ethiopian government solution to Addis Ababa transport problems. United States ummata Somalia sababa hongeetiin beelaaf saaxilameef deeggarsa doolaara miiliyoona 400 fi miiliyoona 76 arjoomte. Deeggarsa namummaa kana kan geessan daayirektarii USAID Samantha Power Mogadishoo daawwatanii jiru. Uummanni Somaaliyaa walakkaa ta'u beela'eera. Daa'imman miiliyoona 1 ammoo hanqina nyaataa madaalawaa muddaa akka qaban dubbatan daayirektarittiin haasawa Mogadishootti godhaniin. Balaa uummata Somaaliyaa harkaa qabu balaalaa iyyuu miti kan jiran Samantha Power roobni waqtiiwwan roobaa afur walitti aanuun dhabamuun gaaga'ama sadarkaa hamaa biyyattii irraan gahee jira.
balaan kun mul'ate kan hin beeknedha. Balaa kan biroo waliin tasaa madaalamuu hin qabu jedhan. Lubbuun miiliyoonota balaa jala jira. Dhaabbileen arjoomtotaa, biyyoonnii fi namoonni dhuunfaan saffisaan birmachuu qabu jechuun waamicha dhiheessanii jiru. Oduu keenya xumuraatiin ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa Mike Hammer kaleessa irraa eegaluun biyyoota Afrikaa fi baha giddu galeessaa daawwachuu irratti argamu. Daawwii isaanii hanga hagayyaa itti fufa jedhame kanaanis Egypt, Itoophiyaa fi United Arab Emirates imaluun waa'ee hidha laga Abbayyaa irratti ni mari'atu jedhamee eegama. Itti fayyadama laga Abbayyaa ilaalchisuun biyyoonni hundi waan isaaniif malu argachuu qabu kan jettu Ameerikaan. Wallabdeen Itoophiyaa, Sudaanii fi Egypt jidduu jiru furamee Afrikaan ardii nagaa fi misoomaa akka taatuuf nan hojjedha jettee jirti. Kana malees ergamaan addaa kun dhimma waraana kaaba Itoophiyaa ilaalchisuun qaamolee Maqalee fi Finfinnee dabalataan ammoo gamtaa Afrikaa waliin wal arguuf beellama qabachuu isaaniitu dubbatama. Guyyoo Waariyoo dhimma kanarratti waan qopheesse qaba. Will have to deal with several crises in the region. Ergamaan adda Ameerikaa hagaaf Afrikaa Mike Hammer kaleessa dilbata rajal qabuun biyyoottan Afrikaaf jiddu galees baafa daawwachuu jiru. Daawwii satanaan biyyoottan akka Gibsi, Itoophiyaa fi United Arab Emirates dabalatee agagaygaaf guyya tokkootti naannaha jedhamu qondaalli United States kun waa'ee guddicha laga Abbayyaallee ilaalchisuun dura biyyoottan kana waliin haasa'uuf karoorfachuusaa waajjirri ministeera aadaa ala Ameerikaa waraan kaab Itoophiyaatti wal qabate yeroo eertuuf dippiloomaatota hedduu erguun dhiibbaa godhuu kan jiru bulchiinsa Baayiden jechuun ammallee qaxana kan keessa nagaan akka buuf namichi sadeessoo kan bobbaasuun dhiibbaa godhuu irratti argama. Ji'oottan shaniif ergama adda gaafa Afrikaa ta'uun tajaajilaa katu ambaasaaddar Daabir Satan fi dangoo gad lakkisuu hordofe baalli ka qabat Hammer. Otaannoo Ameerikaan gam dippiloomaasiitiin naannoo gaafa Afrikaa qabduuf qos jechuun Antoonio Blinken kan faandhaaleeffamaa ture. Hedhu guddicha laga Abbayyaa Itoophiyaan ijaaruu jirti ilaalchisuun biyyoottan akka Gibsi, Suudaanii fi Itoophiyaa jidduun naga buusuu kan jirti diisiin qaamolee wal dhabuu jirti cufti waan isii malta argachuuf gaafa Afrikaa akka nagaaf misoomta hojjechuu jirjechuusi ragaan imbaasii Ameerikaa kan Finfinnee jiru argan mirkaneessa. Hedhu laga Abbayyaa rakkoo biyyoota sadeeni jechuun Kaayiroo, Kaartumii fi Finfinnee ilaalchisuun akka jaarsaa socho'aa kan turte Ameerikaa. Itoophiyaan amantummaa sirraan qabjechuun jaarsummaa sii kan mormituus isiin jabeessite jalaan deemuuf Alsiisii fi Abiy Ahmed waliin haasa'uuf malitti keeyyachuu sii miidiyaaleen gabaatan. Ji'oomdaa barkan kee daawwinni biyyoota Arabootaa godheen qaamaan Baayidenii warga dubbii laga Abbayyaa irra akka mari'atu dureen Kaayiroo Alsiisii pirezidaant Baayiden irra deebii midhaadduuf gammachiiftu argachuu isaallee gabaasne ture. No one can take a drop of Egypt's water. The threat from President Abdel Fattah al-Sisi. Biyyoottan akka Democratic Republic Congotiif Chilifaatti ambasaadarummaa State Department White House keessatti immoo itti gaafatamummaa gargaar tajaajiluun isa ka dubbatamuuf Hammer. Itoophiyaatti immoo hojii naga buusuu Ameerikaan godhuu jirtan bakkaan jedhame abdatama. Gaaf Afrikaatti ergama adda pirezidaant Baayiden ta'uu qofa don taane Chris Coons bakka bu'uun dhimmi Itoophiyaatiif biyyoottan gaaf Afrikaatti ergame ka ture Jeffrey Feltman waa'ee waraan jajjaba kaab Itoophiyaa wal dhabde daanga Kaartumiitiif Finfinnee dabarri immoo hidha laga Abbayyaa ilaalchisuun Suudaanii Itoophiyaaf Ijipti yookaan Gibsi gidduu maraa ture. Muummichi ministeera Biltsiginnaa Abiy Ahmed dabalataan gaa'u Itoophiyaa olaanoo Finfinnee bakka buutota garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF waliin immoo Keeniyaa Naayiroobii keessa wal arguun mari'atus waan Ameerikaan barbaadu tokkollee milkeessuu hin dandeenye. Ji'oottan sagaliin booda immoo laf dhufeefi deebii. Ji'a Majjii keessa immoo ergama adda gaafa Afrikaa ta'uun kan muudame immoo Abd Daabir Satterfield jedhama. Taarkitti ambasaaddara Ameerikaa ture. Hammaleellee bajiddu galeessaa dhimmoota akka keessa waggoota afuriif hojjechuu isaatiin muuxannoo guddaa qabaachuutti himamaaf ture. Akkuma gaafa Afrikaa dhufee ittaantutti gaafatamtu dhimmoota Afrikaa kataate moolii fi waliin ta'ee gara Finfinneetti Kaartumiif Riyaaditti maluun marii taasisutti fayyada. Nillee waan karoo
karoorfatan baay'ee osoo fiixaan hin baasin nam dhibiin bakka buufan kun immoo namtichi waraanni dhaabbate mariin hundammatti Itoophiyaa godhamuun akka itti gaafatamee jiraatuuf hojjechuudhaan amwoomtaa teefutii PLF'if mootummaan jiddu galeessa naga buusuuf jaarroo araara qopheeffachuu jiru jaarsa araaraatiif haal dura isaan laf keeyyatan ilaalchisuun garaagarummaan guddoo waan mul'atuuf milkaa'inni marii kana shakkii jajjabduu keesseenuu jira akka ergama adda dhimma kanaa gargaarsa namooma ilaalchisuun jijjiirama guddayyaan kaaba Itoophiyaa jiraachuu yakkoota dhiibbaa mirga namooma hawaraan kan keessa dalagamanii wal qabatetti gaafatame akka jiraatu araarri jalqabame akka milkaa'u namni kun qondaaltota gama lamaaniitillee wal argee mari'ataa jedhan Yuunaayitid Isteet rakkoon Itoophiyaatu akka furmaata argattuuf dhiibbaa dippiloomaasii jabeessite itti fufte jedhe ibsi ministeera Ajaa ala Ameerikaa kun mariin qaamolee hundammatti Itoophiyaa godhamte nagaaf badhaadhinni biyyattii takka dhalatuuf waan danda'uuf hin tolche jechuu waada seen kanaaf qondaaltota biyyoota lamaaniiti alallee dhimma hidha gabbaa ilaalchisuun Abrahaam gamtaa Afrikaa fa'aa wal dubbachuuf karoora qabatee jedhan. Ethiopians are finally able to switch on electricity produced by their own giant dam. Walumaa galatti oduun har'aaf qabnu kanneen turan daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waan waliin turtaniif galatoomaa qophiileen OMN